Shabala, 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 Xalayaa jaalalaa. Namni maaliif akkasitti garaa jabaata? Jaalala jechuunis akkana? Waan an dhagahu hunduu dhugaa natti hin fakkaanne. Otoo ta'uu baates gaariidha. Silas akkamitti ta'a? Hin ta'u. Namni ani dhoksaa godhadhee guduunfaa kooti jedhee waan hunda ishee bira ol kaa'e moo? Kuni tasuma hin ta'u. Ani si malee guyyaa tokko oolee hin buluu naanna jettee moo? Maqaa ishee balleessuuf anaaf ishee gargar baasuuf jedhee namni waan akkanaa haasaa malee tasuma isheen anaa dhiiftee kan biraatti hin heerumne. Eebbiseedha. Heerumtee naan jedhu. Ani silaa hin fuune eebboon koo eenyutti heerumte? Jedhee anaa waa'ee keetiif taa'ee falmii jaalalaa falmuu. Hiriyaan kee kan sirriitti waa'ee keenya beektu. Ergaa barreeffamaa. Tolaa koo kan akka dubbatetti amanamu Waaqayyo qofaadha. Homaa sitti hin fakkaatin. Siifis kan Rabbi siif uume siif jirti waan ta'eef naan jette. Biliseen akka waan heeruma kee dhaga'eetti natti himte. Anis isa namni natti himee amanuu dadhabee isan taa'aa falmaa ture. Akkan amanuu na goote. Dura maaliif akkasitti kakatte? Maaliif waadaa naaf galte? Maaliif nama deessita? Maaliif onnee koo duwwatti hambifta? Ani jaalala sirratti hin bare. Situu miyaa jaalalaa na barsiise. Guyyaa gaafa mooraa yuunivarsiitii waliin seenne namni jalqabaa ni barsiisu ture. Ani akka waan armee koo achitti argadheen gammadaa ture. Atis akkasuma. Waggaa 3 guutuu otoo guyyaa tokko ija keessa wal hin ilaalin ganamaa fi galgala otoo hin jedhin waliin turre. Tasa dhukkubni balaafamaan kun dhufnaan gargar baane. Lamaan keenya iyyuu homaa miti jennee biyya keenyatti galle. Guyyaatti yoo xiqqaate walakkaa isaatii ol bilbilaan ni haasofna. Osoo hin haaseen ollee hin beeku. Yoo ani siif hin bilbilin hafe situ naaf bilbila. Guyyaa tokkoof illee walitti muufannee hin beeku. Tolaa naan jetteet illee hin beektu. Tollii naan jette. Anis jaalala keef amman bakka kennu lubbuu kootiif bakka kennee hin beeku. Guyyaa tokko bilbilli kee naaf hojjechuu dide. Ergaa barreeffamaaf si erginaan naaf deebisuu dide. Guyyaa biraas otuma bilbila kee yaaduu akka tasaa naaf waame. Dhugaa natti hin fakkaanne. Amma ati kaatutti harki koo na ollate. Yeroo bilbilli kee ka'ee ani heloo jechuu ise eebboon jedhe. Eenyudhaa? Maal jette? Kan naan jedhe sagalee dhiirati. Xiqqoo hafuura baafadheen eebbiseen hin jirtu jedhee gaafadhe. Eebbiseen heerumteetti. Abbaa bilbilteen hin jeeqin naan jedhe. Dubbiin isaa homaatti hin fakkaanne. Qoosa dhansee. Garuu erga biliseen natti himtee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee. Ati nama na caalu soorichatti heerumuu keeti na gammachiisa. Maaliif garuu dhugaa jiru maaliif natti hin himne? Gatiin jaalalaaf kaffalamu kana ani dhuguma jaalala dhugaa na barsiista natti fakkaata. Maaliif naan taphatta? Haa ta'u ati anaaf mana barumsaa taate malee nan miine. Garaan koo inni madaa'es gaafa tokko ni fayya. Siifis yeroo gaarii fi jaalala dhugaa kan abbaa manaa kee waliin qabaattu siif hawwu. Nagaa naaf ta'e. Isa ati waadaa hanga lubbuutti jettee kakattee fi jaalatte sana. Jaalallee koo kan na dhiistee heerumteef.